Kun eenyu? Geetaachoo. Kakakadu. Eenyu kun? Geetaachoo. Geetaachoo eenyu? Yoo yaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun YouTube channel keessa YouTube Dr. Nafi Argeetu official sagantaa maatii yeroo maatii waliin qabaannaa sagantaa maatii keenya arraatiin egaa baay'een keessan beektu kanaan dura harmee koo isiniif dhiyeesseen ture isin bashannansiisaa isin bohaarsaa isin barsiisaa turteetti amma immoo faazariin koos dhufeeraa mee jalqabee eenyu akka saantaa waliin wajjinii wal barraa baay'ee sagantaa bohaarsuu sagantaa barsiisuu isiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa mee jalqaba maqaa kee guutuu Ani jechuun Dugaasaan jedhama. Dugaasa Bijigaa Corqaa Kushee Laaftoon jedhama. Galatoomi. Atoo. Warqinash eenyu? Namarraa eenyu? Gammachuu eenyu? Habakuu eenyu? Similee eenyu? Toomaa eenyu? Margoo eenyu? Galaan Galaanitti galaa jechuudha dhumarratti. Namatti tola. Kan geetu immoo laaftootti galaa jechuudha. Thank you so much jenna. Tarii namoonni fira keenya taata yoo keessa jiraatanii keessaan dhaqunnama maqaan madhageessanii jechuudha. So sagantaa keenya guyyaarraa sagantaa lamadhaa waraqaan qophaa'ee jira. Tokko gaaffii sin gaafannaa gaaffii sanaaf deebii laattu. Gaaffii tokko namni deebisee birrii 100 argata. Gaaffii 16dha. Gaaffii 8 yoo deebisee birrii 800 argata. Boonesii 200 sii dabalame 1000 jechuudha namni tokko. Kanaaf wal dorgomuu qabdu eenyutu moo agaara? Eenyutu moo Anammoo. Atoo. Imootu? Imootu kun? Waaqayyo jedhammoo. Eenyu akkamoo walumaan ilaalla jechuudha. Carraa kaasuu kaasa. Sagara kanaaf fudhatu geetu. Amma gaaffiin ammaa kun gaaffii gaafannaa gaaffii san nu deebisu. Sekondii 15 gidduutti deebisu. Marsaa lammaffaarratti immoo fakkiitti agarsiisna namoota bebbeekamoo namoota baay'inaan miidiyaa irratti mul'atanitti agarsiifna eenyu akka ta'an nutti himu jechuudha. Kanaaf sirriitti deebisu moo hin deebisan kan jedhu walaallaa nu hordofaa. Tole eenyurraa jalqabnaa? Obbo Geetuurraa jalqabna. Gaaffii lakkoofsa 2 sekondiin qabameera qabxiinis qabameera. Obbo Geetuu Dhugaasaa sekondii 15 gidduutti deebistu. Pireezidantiin biyya Ameerikaa eenyu jedhama? Joe Biden. Joe Biden. Harka walitti rukutaa fi harka walitti rukutaa. Gishi kan kee lakkoofsa tokko. Gaaffii wal fakkaataa waan ta'eef deebisuu obbo Geetuun qarshii 100 argataniiru qabxiin qabamaa jira jechuudha. Gaaffii ittaan adda Warqinash namarraa. Pireezidantiin biyya keenya Itoophiyaa eenyu jedhamu? Abiyyi Ahmed. Abiyyi Ahmed jechaa jiru. Obbo Geetuun ayyaalanii ilaali isaanii dabarsuun eenyudha? Adda Saayilee Warqoo Zawudee. Yesuusiin anti kana keessaa nan ka'a. Garaa lakkitee. Deeshi rakkoon qabu maal ganaa dhabar? Tokko dhabaniiru. Obbo Geetuun tokko adda Warqinash 0. Marsaa attaanu Geetu gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 4. Gaaffii lakkoofsa 4. Nama ajaa'iba. Gaaffii lakkoofsa 4 akkas jedha. Tap koppiliing jechuun maal jechuudha? Eessatti dhageessee beekta? Naa darbu. Hin beektu? Hin beeku. Eshi haa ta'u. Tap eessatti dhageessee beekta? Suma. Obbo Geetuu hin arganne waan goonu hin qabnu. Eksiidha dhabeera jechuudha. Gaaffii ittaanu adda Warqinash lakkoofsa 3. Kiristaanoo Roonaaldoo eenyudha? Kan dhaggeeffadhu kaa. Kiristaanoo Roonaaldoo ijoollee yeroo baay'ee Roonaaldoo Kiristaanoo Roonaaldoo eenyudha? A filannoo qaba. A atileetii maaraatoonii. B atileetii fiigicha meetira 10,000. C artistii biyya Ameerikaa. D taphataa kubbaa miilaa. Maal? Anuun beeku. Maaliyaa? Kiristaanoo Roonaaldoo maali? Atileetii dha moo taphataa kubbaa? Atileetii. Kan maali? Kubbaa. Kubbaa miilaa moo atileetii? Atileetii. Argatteetti? Hin arganne.
Taphataa kubbaa miilaa. Eessaaf taphata? Taphataa kubbaa miilaa. Jaarsi hin danda'amne irra. Gaaffii ta'an abba geetuu. Lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa ja'a. Lakkoofsa ja'a. Kilaboota kubbaa miilaa Pirimeer Liigii Ingilaand sadi himi. Kilaboota sadi kan Pirimeer Liigii Ingilaand sadi himi. Arsenaal. Tokko. Cheelsiidha. Lama. Niwukaastilii. Niwukaastil beeta. Abba geetuu hin danda'amne. Eenyuun deeggarta garuu? Aan taphataa miti. Birrii argatee dhageetuun qarshii 200 argateera. Gaaffii ta'an. Gaaffii shanaffaa. Magaalaan guddoo Oromiyaa maal jedhamti? Oromiyaa. Oromiyaa? Magaalaan guddittiin Oromiyaa. Finfinnee. Finfinnee harka walitti rukutaa fi Finfinnee argatteetti badhaasa qarshii 100 argatteetti amma ammaatti obbo Geetuun dursaa jiru. Gaaffii sadii finneera miti. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaaffii sadii finneerraa gaaffii sadii gaafatama keessaa gaaffii 2 gaafa deebisuudhaan obbo Geetuun dursaa jiru. Qarshii 200 gaaffii gaafataman keessaa gaaffii 1 deebisuudhaan adda warqinee shamarraa qarshii 100 maamti har'a yookaan galte. Eeshi. Marsaa ta'an immoo shan kaafattu. Shan kaasa. Fudhadhu keessa. Shan fudhu. Warqina shirraa jalqabna adda warqina shirraati. Fakkiis agarsiisna fakkiin kun eenyu akka ta'e nama eenyu akka ta'e gaaffii lakkoofsa meeqa? Tokkuma natti agarsiisa. 8 gaaffii lakkoofsa 8. Gaaffii lakkoofsa 8. 8. Suuraa sitti agarsiisna suuraan kun eenyu akka ta'e nutti himta. Namichi kun eenyu akka ta'e nutti himta. Suuraa argaa jirtu kun kan eenyuti? Beekanu maqaasaa. Maal agaruu hojiinsa? Hin beeku kan dhugaa. Eesh hin beektu? Hin beeku. Hin beeku jedheera. Kanaaf dhabeeraa suuraa argitan kun Joosee Moriiniyoodha. Obbo Geetuu Dhugaasaa? Lakkoofsa? Argitu kun kan eenyuti? Kan Botaayee Danda'a. Botaayee Danda'a reedu deebiseera. Eeyoodha kun. Daayee dandana. Isa meeqa? Torba. Torba. Suuraan kun kan eenyuti? Luma sannaqa. Kabadi maqaasaatu. Sagandii kee? Maamman. Maamman. Kabadi maqaasaatu hin beeku. Maamman Jawaar. Maamman Jawaar. Jawaar Maamman. Argatteeti. Argooti. Utuma beeku narkaa. Geet lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 2. Lakkoofsa 2. Lakkoofsa 2. Kan eenyuti? Donald Trump. Pirezidaantii Ameerikaa. Eenyu maqaan isaa? Donald Trump. Donald Trump. Hin arganne. Pirezidaantii Ameerikaati garuu Joo Baayiden. Joo Baayiden. Abdeetta. Eegsi godhiif. Yaaleera garuu walakka laannu fi? No, lakki. Eegsi godhi. Walakka laatu immoo eegsi haa ta'u. Walakka laaddu. Si caalaa yaara bara? Ajaa'iba. Walakka laaddu bakka. Eeshi ganittaan eenyudha? Afur. Kun eenyudha? Geetaachoo. Kakakaadhu. Eenyudha kun? Geetaachoo. Geetaachoo eenyu? Maqaan isaa? Ijoollee darrabsaa ture. Eessarratti arrabsu ijoollee? Maalirratti arrabsu? Biraanuu Naggaa. Argatteetti. Lakkoofsa 3 obbo Geetu. Kun eenyudha? Lionel Messi. Lionel Messi. Jaarsi hin danda'amne. Qabxii 4 walakkaa deebiseera 450 argateera. Adda warqee lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 9. Gaaffii lakkoofsa 9. Oh, carraa bareedaa sii ba'e. Dhugaa. Kan hin deebistaa rakkina qabdaa jechuudha. Isheen kun eenyudha? Tilmaamee. Dhugaa hin beeku. Tilmaamee keenyatti yaadda. Hojiin ishee maal? Hin beeku. Adda Fireet jedhamti. Dhabdaniitu.
lakkoofsa 5 eenyudha kun? Inti silan gaazexeessaa. Kun eenyudha? Kaban. Maal hojjetaa? Kola giddaa walirraa ta'e. Maqaa sadii maqaa tokko dafi. Waa waaqaanu maqaa isaanii Sekondii 5 4 3 2 1 gannee injinar Taakkalee Uumaadha. Maqaa isaatii. Maajoo. Ishi geetu lakkoofsa 6 lakkoofsa dhumaati. Ka dhumaati. Ishi eenyudha kun? Raachee nama beektu? Raachee. Raachee beektu? Maqaan akkasii raacheen jiraa? Raachii ta bishaan keessaa dhaqaa. Maaloo naa arrabsiisa bagana? Dorgommii keenya xumurreerra. Obbo Geetuu Dhugaasaa qarshii 100 gaafataman keessaa gaaffii 4 walakkaa deebisuun qarshii 450 argachuun tokkoffaa. Taphachamaa fi lammaffaa Aadde Warqinesh gaaffii 10 keessaa 7 dhabuudhaan. Sadii koo deebisuudha. Afeedha sadii bagana. Gaaffii 8 keessaa ta'e 8 keessaa 3 deebistee qarshii 300 Geetuun mo'e. Tokkoffaa ba'eeraa qarshii isaanii laannaa fi jechuudha galatooma ulfaadha. Atis galatooma fayyaa nuu ta'e.